Waaqayyo akkanumaan biyya lafaa jaallateeroo tokkicha ilma isaa hanga kennutti isatti kan amanan hunduu akka hin banneef jireenya bara baraa haa qabaatanuuf malee. Waaqayyo ilma isaa biyya lafaatti kan erge biyya lafaatti faraduudhaaf miti, biyyi lafaa isaan haa fayyuudhaaf malee. Bara ammaatti Yesuus Kiristoosiin kan hordofan kiristaanota biliyoonii tokko ta'antu jiru. Wangeelli arfanis jalqabiinsa kiristaanummaa isa dhugaan hubachiisu. Luboonni tokkoon isaanis dhimma kanaaf kan biraa bifa adda addaan nuuf ibsu. Seenaan kunis seenaa wangeela Luqaas irratti hundaa'e, seenaa Kiristoos Yesuus. Siifan barreessa yaa Teefiloos michuu koo, jalqabaa eegalee seenaa jiru akka ati beektuu fi haala turanis toora galchee hunduma isaanii tartiibaan siif barreessa. Bara Augusxoos Qeesaar mootii Roomaa tureetiif Herodoos guddichis bulchaa Yihuudaa baranni ture. Waaqayyo ergamaa Gabreeliin durba ganda Naazreet keessa jirtuuf maqaan ishees Maariyaam jedhamtutti erge. Hin sodaatin Maariyaam, Waaqayyo biraa ayyaana argatteetta'oo ni ulfoofta, ilmas ni deessa, maqaa isaas Yesuus jettee moggaafta. Kun attamitti ta'a? Anoo durba. Hafuurri qulqulluun sirra bu'a, humni abbaas si marsa. Kanaafis ilmi qulqulluun ati deessu ilma Waaqayyo Abbaat jedhamee waamama. Egaa Maariyaamis kan ulfooftee jirtu fira ishee Elsaabeexiin ilaaluuf gara Yihuudaatti deemte. Elsaabeet? Maariyaam, haadhoo koo. Ati dubartoota hundaarra kan eebbifamteedha. Mucichi gadameessa keetiis eebbifamaadha. Nagaa kee akkuma hin dhaga'een, mucichis garaa koo keessaa gammachuun utaale. Lubbuun koo Gooftaa ni kabajji. Sammuun koos Waaqa koof Fayyisaa kootiin hedduu gammaddi. Har'aa jalqabee dhaloonni hunduu qulqullittii naan jedhu. Dhagaa dhaggeeffadhaa. Uummanni ganda kanaa hundi akka lakkaa'amtan Agostas Qeesaar irraa ajajni ba'eera. Kanaaf Yihuudaa fi Galiilaa keessa kan jirtan hundi biyya dhaloota abbaa keessanii dhaqxanii akka galmooftan ajajamtaniittu. Maariyaamis kaadhimaa ishee Yoosefii waliin galmaa'uuf gara magaalaa Yihuudaa ganda Beetleemiin dhaqxe. Beetleemittis bakki ciisichaa dhibee kan isaaniif argame dallaalooni qofaadha. Ganda sanattis tikseen galgala guutuu maaloowwan isaanii dammaqanii eegu turani. Yeroo ergamaan Waaqaa sitti mul'ate naannoo isaaniitti ayyaanni Waaqayyoo itti ife. Har'a magaalaa Daawit keessatti Fayyisaanis ni dhalateera. Innis Kiristoos Gooftaadha. Tiksoonnis mucaa isa siree horiin irraa nyaaturra ciisee jiru laaluuf sardamani. Achumaanis Maariyaam durbarraa waa'ee Fayyisaa dhalateef waa'ee haadha isaatiis misraachoo himuuf warra jalqabaa ta'ani. Torban boodas akkuma ergamtichi dubbatetti maqaa isaa Yesuus jedhame. Yoosefiif Maariyaamis mucicha Waaqayyo duratti dhiyeessuuf gara Yerusaalemiin dhaqani. Yerusaalem keessas Fayyisaa Waaqaan ergame utuun argin akka hin duune hafuurri qulqulluun kan mirkaneesseef nama Sim'oon jedhamu ture. Egaa yaa Gooftaa garbicha kee akkuma ajajjetti nagaa jireenya kanarraa geggeessa. Iji koo fayyisuu kee argeeroo. Mucaan kun Waaqayyoon kan filatamedha. Waaqayyo si haa eebbisu.
akka seera Museetti waan hundumaa erga raawwatanii booda Yerusaalemiin dhiisanii gara biyya isaanii Naazreetitti deebi'an. Yesus waggaa 12 yommuu ga'e Yoosefiif Maariyaam isa fuudhanii ayyaana Faasikaatiif Yerusaalemitti ol ba'ani. Manattis deebi'uuf yommuu ka'an mucichi isaan waliin jira seehanii Yesus garuu Yerusaalemitti hafe. Isa barbaachuuf Yerusaalemitti deebi'ani. Guyyaa sadaffaattis mana qulqullummaa keessatti barsiisotaaf hangaftootaa wajjin isa argani. Kun mucaa eenyuti? Inni kaffee akkasii gaafatu. Inni Naazreetii dhufe, nuyi waliin seenne, amma nuyi waliin deemuuf. Kan isa dhaga'an hunduu ni ajaa'ibsiifatani. Ilma koo maaliif akkas nu gootee? Kunoo aniif abbaan kee baay'ee yaaddofnee si barbaadaa turre. Maaliif na barbaaddu? Hin beektanii hojii abbaa kootii raawwachuun akkanaaf ta'u. Isaan waliinis Naazreetitti deebi'e. Qaamaaf ogummaadhaan Waaqayyoof namoota biratti ayyaana argachaa guddate. bara Xibaariyoos waggaa 15ffaa mo'e. Phaanxoos Philaaxoos Yihudaatti bulchaa yommuu ture, Herodoos bulchaa Galiilaa yeroo turetti, Haannaaniif Qayyaaffaan hangafoota lubootaa bara turan keessa sagaleen Waaqayyoo lafa onaatti Yohannisitti dhufe. Yordaanos keessas deddeebi'ee waa'ee cuuphaa qalbii diddiirrachuuf dhiifamuu cubbuu lallaba ture. Cubbuu keessan irraa deebi'aa. Egaa cuuphamaayis Waaqayyo cubbuu keessan isinii dhiisa. Macaafa raajicha Isaayaas keessatti akka barreeffametti sagalee nama tokkootu gammoojjii keessaa akkas jedha. Gooftaadhaaf karaa qopheessaa. Daandii inni irra deemus qajeelchaa. Hallayyaan hundinuu haa guutamanuu. Gaarriif tulluun hundinuus haa diriiran. Karaa jallaan haa sirraa'u. Daandii bu'aa ba'iinis walaa qixxaatu. Kan foon uffatan hundinuu fayyisuu Waaqayyoo ni argu. Maal goonu ree? Isin ilmaan buutii. Maal haa goonu? Akka maal goonu barbaaddu? Nutti himi garatti gorru. Eenyuyyuu uffata lama kan qabu nama hoomaa hin qabneef isa tokko haa kennu. Kan waan nyaataa qabus kan dhabaniif haa qoodu. Barsiisaa, nuti warri qaraxxuun maal haa goonu? Seeraan ala caalchiftanii hin fuudhinaa. Nuti warri loltuu hoo maal haa goonu? Humnaan namarraa horii hin fudhatinaa. Sobaanis matumaa akka nama yakkine. Mindaan keessan isin haa ga'u. Nutti himi. Ati Kiristoosi? Ani bishaaniin ani isin cuupha. Garuu anarra kan caalu ana boodaan ni dhufa. Hidhaa kophee isaatii illee hiikuun kan naaf hin malle. Inni hafuura qulqulluu fi ibiddaan isin cuupha. Midhaan oobdii irraas ittiin qulleessuu fi afarsaa of harkaa qaba. Qamadiis gombisaatti galcha.
Hafuurri qulqulluunis waaqarraa bifa gugeetiin isarra qubate. Sagaleen waaqarraa dhufes ati ilma koo isa jaallatamaadha. Siinis hedduun gammadaa jedhe.